Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubee Girmaati. Raashiyaa Yuukireenii weerartee torban tokko darbuu sammallee pirezidaantii Xi Jinping hanga ammaa dhimmicha irratti homaa hin dubbanne. Gama ministeera hajaa biyya alaatti garuu ibsi baheera. Ibsa guraandhala 25 baaftiin Chaayinaan wanti jettee birmadummaa fi tokkummaan daangaa biyyoota hundatti nanaman kan jedhu itti dabaluunis Raashiyaan yaaddoo nageenya amansiisaa ta'e waan qabduuf dhimmi ishee akka ta'utti fudhatamee fala argachuu qabaa jette. Chaayinaan hanga ammaa dhimma Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti ta'aa jiru ibsuuf jecha weerara jedhu hin fayyadamne. Ogeeyyiin idil-addunyaa ejjennoo Chaayinaa kanatti hedduu irraa jamne. Ji'a tokko dura Puutinii fi Shiin Beejingitti wal arganii turan. Kunis erga bara 2013 yeroo 38ffaaf ta'uu isaati. Lameenuu waliin ta'uun adeemsa waraana olola yookaan Cold War irratti warra lixaa akeekkachiisaniiru. Shiin ammoo addumatti naatoo isaa baha Awurooppaa keessatti babal'ataa jiru akka dhaabu dubbataniiru. Inni guddaan garuu mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii weerara Raashiyaa sagalee guutuun akka hin balaaleffanne sagalee dhorkatteetti. Raashiyaa Yuukireenii weeraruun erga dhaga'ame sa'aatiiwwan booda qondaalli ministeera dhimma biyya alaa Indiyaa Raaj Kumar Raanjaan Singh biyyi isaanii walitti bu'insa kana keessatti eenyuunuu hin deeggarru jedhan. Weerara kana ilaalchisee mana maree nageenyaan balaaleffannaaf yeroo sagaleen kennamu Indiyaan sagalee callisaa galmeeffatte. Mooskoo fi Deelhiin dhimma ittisa irratti hariiroo jabaa kan qaban ta'us dhiyootti Naarendiraan Moodiin pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zeelankis waliin hariiroo qabaachaa turan. Guraandhala 26 ibsa dubbii himaa mootummaa Indiyaa baaseen ministeerri muummee biyyattii Moodiin rakkoo kana karaa nagaa furuuf waan danda'an hunda akka gumaachan beeksiseera. Galmootni amantaa waaqeffannaa lama magaalaa Sulultaatti argaman bitootessa 3 bara 2022 guyyaa kaleessaa lafa awwaalchaa argatan. Giddugala hordoftoota amantaa waaqeffannaa giddugaleessa wiirtuu amantii waaqeffannaa godinaa kan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi Finfinnee Koonyaa Sulultaatti argaman galma amantaa waaqeffannaa Malkaa Wasarbii fi galma amantaa waaqeffannaa Tulluu Somboo jedhaman mataa mataatti hektaara tokko argatanii jiru. Namoonni amantaa waaqeffannaa duudhaa Oromoon deebi'ee ijaaramaa jiru kana keessatti qooda keessan gumaachitan hawaasa keenya Oromoo mara dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaas ta'ee kan biroollee galatoomaa isinirraa jaalatu jechuun hordoftoonni amantaa waaqeffannaa yaada isaanii himaniiru. Maddi kan wiirtuu Gaa'onaafaati. Ajandaa wal filmisiisaa waaltiin afaan Oromootiin wal qabatu kan kibxata darbe gaazexaan Baariisaa qabatee bahee ijoo dubbii ta'e. Mata dureen akkaataa afaan Oromoo keessatti sadarkeessuun itti barreeffamuu qabu qabatee bahe kun sadarkaan ammaan dura yeroo barreeffame lakkoofsatti aanee faa kan jedhu gara qubee lama faa qofatti yoo hir'ate wayya kan jedhu yoo ta'u gaazexichi hayyootarraan qoradhee dhiyeesse yaada jedhe kanaan akkaataan sadarkeessuu ammaan dura ittiin barreeffamu ni dheeratee fi ijaafis hin hawwatu kan jedhudha. Gulaalaa olaanaan gaazexaa Baariisaa obbo Charinnat Hundeessaa Baariisaan yaada hayyootaa qabatee bahe malee qorannoo mataa keenyaatiin waan barreessine miti jechuun BBCtti himan. Akikni yaada kanaa yoo akkas goonee kan jedhudha malee murtii irratti hin kennine. Nuti yaada mariidhaaf dhiyeessine mata duree kanarratti waliin haa barannu jenneeti kan baasne. Kaayyoon isaa kanuma malee ergama biraa of duubaa hin qabnu jedhan. Dhimmi sadarkeessuu kun erga miidiyichi baaseen booda miidiyaalee hawaasaa irratti falmii jabaa kaase. Namoota akkaataan sadarkeessuu haaraan ibsame kun sirrii miti jedhanii morman keessaa tokko gaazexeessaa, barreessaa akkasumas fookilooristii Lalisaa Indiriisi. Akka yaadaatti dhiyaachuun isaa rakkoo hin qabu garuu filannoon dhiyaate sirrii natti hin fakkaatu. Gaazexaan Bariisaa dhimma namni hundi irratti hin mari'anne kana yoo baasu nama aarsa. Nuti isa kana mormine afaan Oromootiinis akka isaan jedhan kanatti barraa'uu hin qabu jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu ture. Qophiilee nafanitti fufu yeroo gaarii.